Ashama akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube subscribe like gochuudhaani jajjabeessaa isiniin jecha. Egaa Ermiinii jechuudha haala ajaa'ibsiisaa ta'eeni intala yookiin immoo ilma haraadaa fakkaatteetoo dhufteetoo jirti jechuudha. Keessa jechuudha hojii ishii yookiin immoo wanta dabarsite jechuudha kan isheen agarsiisaatoo jirtu. Egaa akkuma beekamu jakkeettaanii kan buraati akkasumas illee surreen immoo yookiin qomxaanii kan Abiraamidha jechuudha boodii wajjinidhaan jechuudha gaa'ii gaardonni fakkeessitoonni jechuudha diigdonni gaahilaa afuuronni bara dhumaa immoo egaa kinoo duuba kaataniitoo jiru jechuudha. Wanti kun jechuudha gaafa callifamee jedhamee garan taanetti akka isaan fudhatu dhugaa dubbachuudhaa fi hubachuu qabu jechuudha. Maaliif Abiraamii nagaadha yaadu hani egaa yeroo kana keessatti kan achi ture faranjoodha jechuudha. Faranjiin immoo guyyaa kaleessaallee waan inni dubbachaa ture argitaniitoo jirtu jechuudha. Biyyaa ba'uudhaaf yookiin immoo ala deemuudhaaf otoo jiru waan hundumayyuu dhiisitiiruutti yoo of duuba deebi'ii abbaa malee mucaa kee hin guddisiinii jabduu cimtu akka taate dubartii akka keetti hin agarree kanaaf immoo of duuba deebi'i jedhee gorsa laachaa ture jechuudha. Baatawee viidiyoon isaanii kun kan tutturedha maleedha kan kaleessa waraabanii miti kan gallakkisanii guyyaa 2-3tti kan isaan gallakkisan jechuudha. Egaa bichaa'ii ani kan akka Ermeellaa kana dubartii dhugaa dubbachuudhaaf afrikkuma keessatti hin dhalatiin sababiin isaayyuu gaafa baastee ija baaftee jechuudha lakkiin barbaachisu as keessa galuu hin dandeessu gidduu gaa'ilaa itti bayatoo jedhamaa jiru ishiin immoo jiddee jechuudha kan ishiin gittir jette keessa seentu jechuudha. Akkasumallee isumni ishii tokkollee bayi nu idhaanii walitti nu buusaa jirallee jettee akka ishiin itti dubbattee ishiillee arraabsitee biraadhaa ishiin deemsiste yookiin immoo biraa deemsiste dubbatamaatoo jira jechuudha. Maaliif akka ta'e naaf hin galle jechuudha. Na akkana godhattee baqa jechuun ga'ee baqa jira dubartoonni jechuudha yookiin immoo shamarranii akkaataa isaan ittidhaanii hojii hojjetan karaa namarraa bareeduudhaanii ishiidhaafis iddoon kun maalidha? Baazawwee ishiin nama gaa'ilaa diigaa turtedha. Akkasumallee qabeenya nama sanaallee jechuudha seeraan ala nama fudhatee baheedha jedhamee dubbatamaatoo jira jechuudha maleedha. Dubartii hanga yoonaatti gaa'ila hin dhaabne miti jechuudha Ermeellaanii. Egaa hin beektu mitiidha dubartoonni haala jedhanii yeroo hundumaa daa'ima fakkaatu fuulli isaanii simboo qabaa jireenya isaanii yookiin immoo qaama isaanii gurguranii jechuudha yeroo isaan garaa isaanii guuttatanii yeroo isaanii wantoota garaagaraa fayyadamanii jechuudha. Namni immoo gaafa of eegee yookiin immoo gaafa wanta gahaa ta'e nyaate akkamitti akka simboo argatu hundumti keenya iyyuu ni beekna jechuudha. Akkasumas immoo jechuudha hordoftootuma koo warri ta'an keessaa warrumti Ermeellaa kanaan deeggaranii garaan shoomaan qabu ammina tokkollee yaaddee miti kan jettanis jirtu jechuudha. Hamtuudha jechuudha. Dubartiin tokko gaa'ila namaa gidduu galtee abbaa manaa kee fudhachuun qaba kan godhachuun qaba kan jettu aminni kana caalu hin jiru jechuudha. Mee viidiyoo isaanii dhaggeeffannamee walumaadhaan. ቦታ ሰፊ ነው። ኩሻፕን ስራ ተነስ አፍጥሩ ደውረች ከስፖርተኛ ሰው ጋር ስትል በጸባይ ጠየቁ። በጸባይ ጠየቁ። መተኛ ከፈለክ መተኛ ይችላል። ብዙም ድምፅ ካልፈለግ መተኛ ይችላል። በጉቢው እጅ መጥፋት ፈልገሃል። ድምፁ እየሰቀጠጠኝ ነው። asitti jechuudha faranjiidhaanii waan tokko jedhiineennaanii nama ispoortii bareefaanaa wanni hin ta'iini xiqqin qabatiniiti ka'ii jechaanidha kan jabaadhu jechaanidha jechuudha kan ishiin turte. Ishiin immoo yeroo kana faranjiin gaafatti Abiraamitti dubbatu jechuudha akka nama dha'uudhaaf jedhu jette jechuudha. Asirratti faranjiin baay'ee gubatee waan godhu wallaaleetidha jechuudha. Wayni maaliif akka ta'e beektu asirratti jechuudha. Naani kan baay'ee natti dhaga'amaa jiru jechuudha. Galama ijoollee kana lamaanii buraa fi abeeliiti jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti jechuudha dhugaa dubbachuudhaa fi kan isaan ruutarratti hojjetan kanaadhaaf jechuudha.
deebiin argatu. Jireenyuma isaan irratti deebiin hin argama jechuudha. Namni guyyaa kana yookiin immoo yeroo ammaa kana nama boochise jechuudha. Daqiiquma sanatti waan baay'ee argachaa jira waan ta'eef jechuudha. Na akkatti kolfanii fakkeessa jechuudha. Nagaa immoo miti dhugaan siniin jedhanii hin beekani. Harka namaa keessaa nyaatanii harka namaa keessaa dhuganii jechuudha. Yeroo akkatti deebi'anii nama nyaatan yeroo akkatti gammachuu namaa dhahanii gaddatti jijjiiranii waan biraa miti dhugumaadhaanii ani hin beeku Abiraamidhaaf yaadu edda ta'ee dhala isaatiif yaaduu danda'uu qabu turani dubartii sanallee yoo jibban jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa rabbii ana akka kootti baay'ee natti dhaga'ame jechuudha. እንደገና ብዙ ጊዜ እስር ቤት የገባሁበትንም ነገር ላስቀይም እችላለሁ። አንተም ከግባባል ደግሜ እስር ቤት ከመግባት ውጭ ምንም ማመጣው ነገር የለም። ጥልቅ አትበል። አንተን ፈልገን አይደለም የመጣ ነው። የእርጎ ዝንብ ታውረድና ስፖርት አብርሃም ሌላ ነገር ሳይከተል ፑሻፕ ስራ ፑሻፒን keessan gadaadha. Abiraamam tokko intalma kana faana jechuudha. Maalumatu si kolfisiise maalumatu si taphachiisa. Kennaa isheen sii kennite sii laatte sanatu akkatti si taphachiisa moo akkuma jedha waa sirratti gooteeti moo dubartii kana bira dhuftee inni akkatti kolfitee taphattu bazawee dhukkuba kee keessaa fayyitee haala kanaan ka'uun kee waan guddaadha jechuudha. Garuu immoo yeroo darbee dhimma koo keessa gaa'ila koo keessa jireenya koo keessa singalchu jettee mana abeelitti lolaa turte jechuudha. Har'a immoo isaantu dhufee maal ta'ee dubartii dhiira sii fakkeessanii hidhameen ture wanjalanyaadhaanii deebi'ee hidhaatti yoon gale malee maaltu ta'a maaltu dhufa siin jettu sii fidanii dhufanii immoo ittiin kolfitee kaatee immoo ispoortii taphatta jechuudha. Ani dhugaa dubbachuudhaaf Abiraam akkumatti yaaddamee qomee innaa ruutaa bira dhaatte dhiirummaa abbaa manummaa dhiirummaatti agarsiisa. Asitti dhiirummaan kee eessa raqeen jedhame ani. ውረድና ፑሻፕ ስራ እንዲህ ነበር እስር ቤት ልጅነት የሚያስታውስኝ እንደ ልቤ ያዘዝኩኝ። አሁን እሷ ልታዘዝም ሲል ታለቃላችሁ ቅር አለኝ። ልጅነት የሚያስታውስኝ ይድገም ሌላ አንድ ዘመን በቃ የምር በቃ ደከመክ ልጅ ደከመኝ ምናምን ሲል ደስ አይልም። ማንኛውም ማናት ያስከፋች ልጅ ማናት ስሟን ንገረኝ። ሰፈሯን ምናምን ሎኬሽን ያጣራል ያለው ችግር የለውም። እስር ቤት እንደሆነ ልምዴ ነው። እንዴ ባጋጫት ነው ሴት ልጅማ እንዳምጠጉብኝ ዝም ብለህ ምክር ነገር ጃስ ብላ ትደነግጣለች። እሺ ለማንኛውም ማነው ስሟ? ሄርሜላ ትባላለች። ስሟ ደስ ይላል። የት አካባቢ ነች? የት አካባቢ ነው የምትኖረው? እዚሁ ሀገር ውስጥ ነች። ምን አይነት ሰው ናት? ምን አይነት ሰው ናት? ምን አይነት ሰው ናት? ቀይ ወፍራም። ምንድን ነው ያጣላቸው? ምንድን ነው ያሳምረው የሚችለው? ማን ስለሆነች ምን ስለሆነ eenyudha intalli si dallansiistee eessa jirti lookeeshinii ishii barbaadeen adda baafadhaa gaafa ishiin jettuuni Hermeellaa jedhamti. Eessa jiraatti ennaan biyyum kana keessa jiraatti. Maal fakkaatti ennaani diimtuu furdoodha yaada ነው። አንተ ምን የመሰለ ሰው ልታስገኝ ፈለገችው? ፈልጋው ነው ወይስ jaalala qabe? አይፈልገው ሳይሆን ባክግራውንድ ላይ የሚደግፋት ሰው ስላለ አይደል? ከአንተ ነው ማለት ነው። እዚህ ሰዓት ወጣት ስንት ስራ ሰርቶ መለወጥ ያለበት ሰዓት የእርጎ ዝም ብሎ ጥልቅ እያለ ነው። የሆነ ነገር መናገር ትችላለህ። ዝም ብላ እዚህ አትንኩ ይዘጣ ኦፋይ ፈረንጂ ጀቹudhaና gargaarsa waan dhabdeefidha. Yeroo ammaa dargaggoonni baay'een waan baay'ee hojjetanii jijjiiramuu osoo danda'anu ishiin immoo aqoraacii dhufteedha jechuudha. ገደለው ስንገባ ማናት ገና የሁለት ወር ስፖርት ነው። እኛ አናውቅም እንዴ? ስንት ዓመት ገረዝም ነገር አለ ትንሽ የለፋንበት እንዴ? እዚህ ላንቀርበል እስኪ አንተው ኧረ በእናትህ ዞር በላ አንተ። harma keessa dhahe maal garaatti naqatte kan nama ajaa'ibee nama hin dhiisne immoo jechuudha. Ka ispoortii hojjedhu jettee kaasteetoo jirti jechuudha. Sirbee ispoortii hojjetee lafa inni ciisu kaastee faranjiin achuma taa'ee gubataa boba'aa
Ayyaa Ermeellaa amma dhugumaan amma Abiraam kan koo ta'a. Na jaalataa wajjinii nan jiraadha jettee yaadda. Ati baazawwee mee Abiraam faana jiraachuudhaaf miti hin jiraattu. Sababni isaayyuu tokkoffaa hojii ati hojjechaa jirtu kanatti namni gammadee hin jiru. Ati immoo jechuudha naaf kenniteetta si haa galatu jettee waaqa fuuldura dhaabbachuu hin dandeessu. Maaliif jennaani waaqa miti kan sii kennaa jiru kana gaa'ela kana dirqamaan ofitti butachuudhaaf ofitti fudhachuuf jechuudha. Akkasumas immoo jaarsumaallee ergachuuf jedhanii qalabatillee kaa'uudhaaf jedhanii jiru. Kun immoo maal jedhama hafuurri uumamaan jedhama maqaa qaba garuu kanaaf iyyuu isadha jechuudha yoo dhugum kana gooteetta ta'e. Abiraam immoo kana godha jennees iyyaannu sabalallee akka hin deemneef dideetoo jira jedhaniitoo jiru. Yamaannanyaami dhiqattee ofirraa baastee jechuudha ganaa isaa bira dhufteetoo jirti jechuudha na dhungattee jirti si yaadeette. Kunni diraamaan kun kan qophaa'ee fi ittumaan Abiraam dhungachuudhaaf jechuudha na laasika ammasii danda'amaa ta'ee dubus amas godhi faranjii waan godhu dhabnaan bilbila isaa gorogoruutti taa'e isiniin jechuun jaaladha. Gooftaan sinaa eebbisuu simaatii naa ta'uu dhuunaa jajjabeessuu keessanitti fufaa isiniin jedhaa lafa jirtanitti nagna.